Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Naannoo Oromiyaatti dameewwan hundaan guddina ariifataa galmeessuu fi xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiiramaa as naannicha keessatti gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan guddina ariifataa fi hojiiwwan gurguddoo hedduu hojjechaas jira. Jiilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu biyya Rwaandaatti argamuun hojiilee gama seektara magaalaa biyyattiin hojjetamaa jiran daawwateera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi jiilli isaanii Rwaandaa masaraa mootummaa biyyattii Kigaalitti argamuun Pirezidaantii Rwaandaa Pool Kaagamee waliin dhimmoota waloo irratti kan mari'atan torban kana keessa. Kenna tajaajilaa fooyyessuuf hojjetamaa jira. Pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaloo Abdii dhaabbata teekinooloojii biyya Imireetota Araba Gamtoomanii waliin dhimma dijitaalessuu kenna tajaajilaa mootummaa naannoo Oromiyaan wal qabatee haala waliin hojjechuun danda'amu irratti waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti marii gaggeessaniiru. Marii kana irrattis dhaabbata Riichi Dijiitaal muuxannoo waggoota dheeraa fi biyyoota 38 irraa qabu qindoomina abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa akkasumas dhaabbata misooma mootummaa naannoo Oromiyaa OTEC waliin akkaataa kenna tajaajila dijitaalawaa diriirsuun danda'amu irratti hojjechuuf mari'ataniiru. Obbo Awwaluun kenna tajaajilaa fooyyessuu fi hojiilee bal'aan akka hojjetamaa jiru kaasanii kana keessaa tajaajilli dijitaalessuu hojii ijoo akka ta'e ibsaniiru. Dabalataanis biyyoonni guddatan sadarkaa dijitaalaayzeeshinii kenna tajaajilaa irra darbanii sadarkaa dijitaal tiraansfoormeeshinii akka qaqqaban kaasuun hojiin gama kanaan eegalamee ariitii fi qulqullinaan akka hojjechuun danda'amuu fi dhaabbilee sadarkaa idil addunyaatti muuxannoo qaban waliin hojjechuun murteessaa akka ta'e kan dubbatan torban kana keessa. Rakkoo raabsaa fi gurgurtaa boba'aa irratti mudachaa jiru maqsuu fi mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiraachuu biiroon daldala Oromiyaa beeksise. Rakkoo raabsaa fi gurgurtaa boba'aa irratti mul'atu furuuf mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jiraachuu hooggantuun biiroo daldala Oromiyaa aadde Masarat Asaffaa ibsaniiru. Mootummaan misooma dinagdee biyya keenyaa dhiyeessiin boba'aa murteessaa ta'uu hubachuun qaala'insi gatii idil addunyaa ta'e hordofee ol ka'iinsa gatii mudachaa jiru dandamachiisuuf deeggarsa maallaqaa taasisuun dhalaa galchaa kan turee fi kan jiru ta'uu ibsaniiru. Rakkoolee akka naannichaatti raabsaa fi fayyadama boba'aa irratti mudachaa turanii fi jiran qaamoleen qaxxaamuraan duroomuuf yakka irratti bobba'aa jiraachuu dubbataniiru. Ji'oota ja'an darbanitti to'annoo fi ordoffii godhameen beenzilii fi naafxaan liitira 330 tilmaamaan qarshii miliyoona 33 ol karaa seeraan alaan dabarfamaa ture kan dhaalame ta'uu kan himan aadde Masarat abbootii qabeenyaa raabsa boba'aa seeraan alaa irratti hirmaatanii fi namoota ogeessotaa fi hooggansa daldala seeraan alaa irratti bobba'an irratti tarkaanfiin bulchiinsa seeraa fudhatamuu aadde Masarat kan himan torban kana keessa. Naannoo Oromiyaatti waltajjiin marii haal duree yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa sadarkaa naannoo godinaalee fi magaalotaatti mata duree waadaarraa gara aadeffannaatti jedhuun gaggeeffameera. Paartiin badhaadhinaa murteewwan yaa'ii tokkoffaan darbanii fi waadaa uummataaf galee hundaa gara hojiitti hiikuun fayyadamummaa hawaasaa gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan haala waadaa galeen mirkaneessaa jira. Waltajjii kanaanis galtee siyaasa dinagdee fi hawaasummaa yaa'ii paartichaa lammaffaa gaggeeffamuu fi sadarkaa hundaatti mariin kan gaggeeffamu torban kana keessa. Fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu fi dhaabbilee misoomaa hojimaata isaanii jijjiiruu qabnaa jedhan pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaloo Abdii wayitaa dhaabbata misoomaa Ekaafkoon magaalaa Finfinneetti argamu aangawoota olaanoo waliin daawwatan. Daawwannichaan woorkishooppii tajaajila maashinaroota qonnaa fi konkolaataa fi farniichara kan daawwatan yoo ta'u dhaabbilee misoomaa cimanii akka of danda'anii fi gurmaa'insa isaanii sirreessuun qulqullinaan baay'inaa fi ariitiin akka oomishaniif xiyyeeffannaan hojjetamaa kan jedhan torban kana keessa. kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra qopheessee dhiyeessuun kan isin waliin ture Marshaa Shoophaa fi Gaaddisee Taanaa ture. Odeeffannoo dabalataa fi fuula Feesbuukii, Yuutuubii, Teelegiraamii, Tiiktookii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon deebinee hanga dhumnutti nagaan nuuf tura.